Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Obsiyaamboo akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoon isiniin jedha har'a obboloota kiyya faana tapha tokko taphachuudhaaf dhumnee jiraan isiniin jedha bakkeen kaameraa kaawwannu xiqqooshi waan nurraa fagaatee jiruuf dhiifama isiniin jenna kanaaf hordoftoonni kiyya hundumti keessanuu like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha mee obboloonni kun maaliif akka qophaa'anii tokko tokkoon haa dubbatanii isiniin jedha. Akkam jirtu daawwattoota ijoollee Amboo hundaaf ifama yaada ni qabu yaada xiqqaadhaan wal dorgommii ta'e wayi tokko nu gaggeessanii dorgommicha immoo hin beeku amma dorgommicha immoo irratti dhiyaachuudhaaf jirra innis wanta wal dorgommii wayi ta'e jira dorgommichi immoo ana mo'aadha ana si mo'aadha kan jedhu irratti yaada irra gaa ifama na godha kan dubbadanis. Waa warra ati yoo maal jetta? Ati yoo maal jetta? Dorgommii kana keessatti argamuufi maati sitti gaama namoota moo namoota ma jettee yaadda? Dubbaa hayi maasu gaattu? Ani namoota jedha. Anis namoota kana keessatti namoota hunda isaanii. Hordoftoonni kiyya immoo dorgommiin kun maal qopheessite obsee maal bohaarsuuf fidde yoo naan jettanii jalqabuma sarraa kaatanii hanga dhuma isaatiitti viidiyoo kiyya ilaaluudhaan like share subscribe gochuudhaan na faana turaa viidiyoon kun maal akka ta'e immoo hin argituun isiniin jedha turtii gaarii. Yalla amma sininiidha jechuudha fi jaalatamtoota Obsiyaamboo birii kana birii kan namni barbaade argate kan saatii jechuudha garuu xiqqummaaf taphachiistee naan jedhe amsoori amma narka jirudha jechuudha yeroo fi inni akkasiin sinin jedha. Yoo argitanii kana keessa inni argata inni ilaallu isaan immoo iddoo kana jiru jechuudha. Ijoo qophii taataniittu? Eeshi amma harka keessa wal qabadhaa kottu isinii jechuudha. Daangaa isaa iddoom dura isinitti hime kottu. Yalla kotta wal qabadhaa kotta. Kan gattan ishii. Uffataadha jechuudha. Amma tartiiba jalqabarraa isinitti meerraa kaasaati barbaaduu jalqaba dafa daqiiqaan isinii kennama daqiiqaa 10 asitti barbaadanii argatan taanaan kan tuudha daqiiqaa 10 sayyuu isinii fanneeres dafa maal gochaa jirtu kun maal gochaa jirtu kaera han oh iwa daqiiqaa 10 qofaadha no rabira no maan gochaa jirtu hin danda'amu okay ol qabi kai kaalafa kaera wedet akkana deebi'a no akkana deebi'a rabira deebi'a dudadum dudadum no skuti Ewa daqiiqaa lama seenuuf daqiiqaa 8 qofa qabdu barbaadanii birrii kan argachuuf. Daqiiqaa 8 qabna? Seeraan barbaada. Wayyo. Sarata kodeebi. Azeebi. Bala jira dhugaa. Kiristoos hin arge. Wayyo. Sarati. Cicaale olbode telefon. Jimje uskuti. Afaan jimje walitti bu'ina. Ramu tu ramu. Nangkos. Kot devi mana seni ni azebi. Kot jitu esarata kot jalete. Malo nuto komaka hakumzale. Indendam. Mali ada para kana kesa itu sana nin taban mali gua. Ayo dia.
إن أرقمني إيسا إن أرقمني ما أرقى جارد أو إجو كوتشوبا ليسا مال تحتني شيء من سناكب أو كوتشوبا ليسدان أو أبو بوي Sikasina chimitinno. سيكاتشي أو إدم دا إجو مركنا ما بليسدان بليز أو مركنا ما بليسداني أو بابو يجي اسكتي اس ايه ما تادني مرغن چرينا کا پلیز ايجو مرغن چرينا کا مال تادني شي من سنا کا بربادا کے تمن کرا ہو قاسیا بربادا Om se come malo ka ija ko na dukuza. مالته Oshi. کوئی مالته امتي دمجي دقيقة جاكو فتسيناز دادفا بس أبان تلا لاير بقى دي جيتو بعدها جرتك وين دوكو كاي غايو ماني كان جاد كوتو ما في طولا فراكا دوكا جيتو harkaan suuta jaalu asi لا malee ما او كا كوتو تو كورت ما غوك داني سلمان كوي Rabija. Aku akan. मैं अम्मा डरगमतोनी कुन माल तुझे डगामे Ani garuu dorgomee hunda isaanii keessa nam shan jiran keessa dorgomeen tokkoffaa bee birii shan tapha argadhe. waaw mee maal jette dorgommiin kun bifa biraatiin itti hafuuf moo haafu jettanii yaaddu qoosaa biraa birrii doskuu ton ta'in wantoota garaagaraa kan akka muusii wantoota garaagaraatiin itti hafuuf moo asumatti haa dhaabbatu jettanii yaaddu jettaniire nafana jirtu jechuudha hundumti keessan iyyuu immoo galatoo maan isiniin jedha maal goche ennaa maal jetta obbo Rabbirraati kana irratti maali jiitu waan maamte maaltu sitti dhaga'ame Kana baana nooleen bararka koo jala ture. as tureme ila biidiyicharra deebitaniit ilaaltu kolfuun duutu dhugaa rabbi iddoo kanatti waan ta'aa ture jechuudha ennaa hundumti keessanuu dhugaa dubbachuuf baay'ee isaa galatoomaan isiniin jedha namni immoo fe'ii garaagaraa qabdan kan akka diraamaa baacoo wantoota garaagaraatiin miidiyaa irratti hojjechuu warreen barbaaddanis firii miidiyaan kiyya isiniif banaadhaan isiniin jedha amma maal jetture Fada anande baay'ee dasne irra diraamaa akkasii dhugaa jedhi kaardiillee doon ta'in maali kan daa'ima mastiikaadha maali ijoo kaardii yoo jenne jalaa irrata atoo maal jette dhaabattee kolfuuf maaltu sitti dhaga'ame nagaan maal ta'a silaasitti argataa birrii kana too taphatte Hashamaa argafuun kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota obsee amboo jaalatamtoota akkam jirtu fayyaa keessan nagaa kiyya galata waaqayyo qarree wayin jira baadiyyaan jira jechuudha biyya dhaloota kiyyaa ga'een jira annaa sagalee kiyya xiqqoo isinitti dhaga'amuu dhiisuu mala maaliif iyyoo jettanii xiqqoo
Akkasii isin jedha amma Oromiyaa daawwattu jechuudha. Biyya bal'oo, biyya bareedduu, biyya magariisa daawwattu isin agarsiisa. Innaa achumaan immoo nama wayii isin agarsiisa jechuudha. Minna. Naa. Hojii waan ta'e hojjechaa jiru. Sangoota leenjisuu warreen yaadattan. Sangoota leenjisaa jiru. Viidiyoo isaan isin agarsiisa jechuudha. Achumaan immoo warreen ganda Bolaa Roggee yoo taatan meebii arguu dandeessu. Biyyaan itti dhaladhee guddadhee galata waaqayyoo deemee jira. Konneeshinii qabu garuu yeroo gara ambootti deebi'ee gadi lakkisuu danda'an isiniin jedha. Mee ammachi viidiyoo gara gasheen isin agarsiisaa isin jedha. Aduun baay'ee natti baay'eetti. Garuu galgalaan ba'anii taa'uun sirriitti. Aduu boosaa jechuudha. Akkana fakkaataan isiniin jedha. Baay'ee bareedaadha. Dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee. Yeroon biyya jiru wantoonni caakuliin kun hin jiran. Fakkeenyaaf godni sun iddoo nani biyyaa deemu caakkaan turre jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf garoonni kun deebi'ee caakkaa ta'e jechuudhaan isiniin jedha. Akkas fakkaata jechuudha. Akkas fakkaata. Nah, nah ya, sangoota leenjisuu warri yaadattan kun waluma biyya akkanatti nu dhaggeeffisaa jirti. Gizee qonnaan galee das namatti tola jechuudha dhugaa. Waaw, nama wayi mul'attu. Deemee meeree sangaa kee. Kunoo achi keessa jira. Waa jari gurbaa. Iyyee Raul Kasi. Naa kana fakkaataa kidoo sangoota qotuu jalqabame jira natti fakkaata amma jamaan jira. Annaate aadaan jira nutti fidin qashti. Aadaan jira nutti fidin. Innaa kana fakkaataan siin jedhaa qarreen jira. Qarreen kun waan baay'ee qabdi garuu guyyaa biraan isin todeessa waa'ee ishee jechuudha. Waa'ee qarree kana jechuudha. Geessa. Moo baqattee la yoo bichaa buusu baate. Maal sangoota garuu liitu. Waan jettan qabdu? Qotee bulaa sana dhaabi. Maaliif? Sagalee keessa. Sangoota waan sodaadha. Amma asmaraa isaa akka biyya keenyaatti salee dhufuu fi midhaan facaasaa ga'e. Amma yeroo kana lafa horiiwwan kun lafa talbaa qotaa jirra. Kanarraatti booda kan garbuu dhufaa jechuudha. Eeshi. Amma inni kun oomishti yeroo saama yeroo talbaati dursa talbaa qonnaa. Akka godina keenyaatti moo akka godina biraatti talbaan kan jalqabu? Akka godina keenyaatti. Akka godina keenyaatti jechuudha. Eeshi bareeda. Garuu ani kan hin jedhu lafa baay'ee qottamoo maaf akkana dabqitan? Lafa baay'ee otoo hin ta'in amma jiboota korma wayii leenjisaa jira. Yeroon kun amma faasaadha. Kormi kun xiqqoo shinaan taaggalaa jira. Kanaaf kormoota kanaan qotaa jira. Kanaaf akkas. Waaw sin ajaa'ibsu garaa sinii faalaffisu jiboota kanas jenna. Itti muddaa gaash. Fayyoo kennatta.